Mo'attootni mul'ata isaanii irratti xiyyeeffatu. Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Mo'attootni mul'ata isaanii irratti xiyyeeffatu. Ani qaama hir'uudha jedhee hin amanu. Dhugaadha harkas miilas hin qabu. Kun dhimma guddaa ta'uu danda'a. Garuu bifti koo anaaf hiika hin qabu. Wanti bu'uura ta'e ani eenyu? Maal hojjechuun danda'a isa jedhudha. Niikolaas Niik namichi jedhamu jechuudha. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun haga xumuraatti akka na waliin taatan. Barumsa bareedaa fi kan nama gammachiisu, nama onnachiisu, seenaa barreessituu, dubbistuu akkasuma qaama hir'uu kan taate yeroo tokkotti arguu, dhagahuu fi dubbachuu kan hin dandeenye isiniif seenessaa haga xumuraatti na waliin ta'a. Mo'attoonni namoota mul'ataati. Jireenya isaanii keessatti mul'ata dhugoonfatanii darban ifatti of dura qabu. Haalli isaan keessa jiran hammamuu ulfaataa fi hamaa ta'ullee of duratti mul'ata ifaa ta'e ilaalaa waan deemaniif gara boodaatti hin deebi'an. Seenaa nama mul'ata tokkoon isiniif qooda. Akkuma jedhe hanga xumuraatti yoo na hordoftan seenaa nama baay'ee nama dhibuu, nama dinquu fi nama onnachiisu dhageessuu hanga xumuraatti na waliin ta'a. Helen Adams Keller jedhamti. Akka lakkoofsa addunyaatti bara 1880 kaaba Ameerikaatti dhalatte. Gaafa dhalattu fayyaa guutuu qabdi turte. Dhalattee ji'a 18ffaa isheetti daa'imman umurii isheen walqixan jiran caalaa dammaqinsa sammuu kan qabduu fi waan argitee fi dhageesse fakkeessitee hojjechuun ajaa'ibsiifamti turte. Fayyaa guutuu isheen ittiin dhalatte garuu waggoota 2 caalaa ishee waliin turuu hin dandeenye. Umurii waggoota 2niitti dhukkuba balaafamaa tokkoon qabamte. Akka malee dhukkubsachuu eegalte. Maatiin ishees bakka furmaanni argamu mala jedhamee mara waliin ga'an. Bakka hedduutti yaalchisan. Dhuma irratti garuu dhibee hamaa qaroo ija ishee fi dhageettii gurra ishee jalaa saame sana irraa fayyuu akka hin dandeenye mirkanaa'e. Sun isheefis ta'e maatii isheef gadda guddaa ture. Addunyaa haaraa isheen keessa seente akka salphaatti kan itti baramu hin turre. Al tokkotti dandeettii arguu fi dhagahuu ofii dhabuun baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee haala rakkisaa ishee mudatetti madaqxee waliin jiraachuu malee fala akka hin qabne kan hubatte Helen Keller jireenya ishee daraan fooyya'aa taasisuuf yaalii guddaa taasisuus eegalte. Yaalii taasisteenis ofitti amanamummaa guddaa gonfatte. Obboleettii ishee waliin hanqaaquu gogorrii barbaaduuf manaa ba'anii gaafa argatan akka inni hin cabneef ani of eeggadhee baachuu wayya ittiin jetti turte. Guddachaa yommuu dhuftu garuu suuta qofummaa fi miirri gaarii hin taane ishee dhiphisuu itti fufe. Keessumaa namoonni naannoo ishee jiran ishee hubachuu dhabuun akka malee ishee gaddisiisa ture. Quba ishee hidhii namootaa irraa keessee dubbii isaanii tilmaamuu yaaltus itti hin milkoofne. Yaaddoon maatii ishee yeroo hundaa akkamitti akka mucaa isaanii daa'imman rakkoo hamaa keessa buute akka gargaaran ture. Jiraattota baadiyyaati. Achitti immoo mucaa akkanaa barsiisuu hin danda'an. Dhiphina guddaa ture. Eeruu dooktaroota ishee yaalaa turaniin obbo Alexander Graham Bell kan Waashingtan jirutti geessan.
gargaaree akka ishee barsiisuuf inni immoo namni dhimma kana irratti qorannoo hojjetu Dr. Hawwii Laawuraa Biraandigaam namni jedhamu akka jiruu fi isa bira yoo deeman tarii nama Heleniin barsiisu argachuu akka danda'an isaanittis hime. Abbaan Helenis atattamaan qaama jedhameef xalayaa barreessee gaafate. Yeroo xiqqoo boodas dhaabbanni gaafatame sun barsiistuu Anee Sullivan jedhamtu akka isheen Heleniin barsiistuuf gara maatii isheetti erge. Sun maatii sanaaf gammachuu jechootaan hin ibsamnes ture. Anee Sullivan Heleniin yommuu argite saffisa isheen ittiin sochootuu fi ofitti amanamummaa ishee haalaan ajaa'ibsiifatte. Mucaan durbaa waggaa 6 kan arguu dhagahuufi dubbachuu hin dandeenye tokko akkamitti akkanatti saffisaan akka sochootuu fi ofitti amanamummaa gammachuu akkanaa keessas akkamitti akka jiraattu ajaa'ibsiifachuu dhiisuu hin dandeenye turte. Aneen sana booda yeroo dheeraa hin fudhanne akkamitti barruu harkaa irratti qubeen akka bocamu barsiisuu eegalte. Haalli baruu fi barsiisuu kun akka malee ulfaatus barsiistuun sun barattuu ishee ganna 6tti abdii hin kutanne. Ji'oota tokko booda Helen maqaalee 18 fi jechoota 3 barreessuu fi hiika isaanis hubachuu yeroo dandeessu ture. Helen haalaan barachuu akka dandeessus barsiistuun ishee daraan kan abdii godhattedha. Miidhama qaamaa guddaa keessa taatus dandeettii sammuu isheen barnootaaf qabdu guddaa ture. Yaalii irra deddeebiin taasifame booda Helen Keller qubeewwan ijaan arguu hin dandeenye qubaan tuqxee baruu fi dubbisuu dandeesse. Namootaan waliif galuufis dandeettii kominikeeshinii horatte. Barsiistuun ishee barsiisuu fi gorsuu itti fufte. Garaan keenya gaarummaa fi waan gaariin yoo guutame wantootni nutti ulfaatan kamiyyuu akka hin jirre ni hubanna. Isa kan arginu garuu ija keenya fooniin otoo hin taane yaada garaa keenyaa isa nu keessa jiruu fi hafuura keenyaanidha jettiin. Helenis bilchinaan dabalaa deemte. Yaadota gurguddoos maddisiisuu eegalte. Amantiin isin keessa jirru bobba'ee ifa yommuu kennu ifa mataa keessanii irratti dungoolee biroo qabsiisuu dandeessu jechuun dubbii namoota hedduu dadammaqsee dubbatte. Guddinni ishee akkuma dabalaa deemeen gaaffiin tokko keessa isheetti boba'uu itti fufe. Addunyaa kanaaf waan qabatamaa tokko maalan gochuu danda'a kan jedhu ofii akkuma jaalala namootaa argatte namoota akka ishee miidhama qaamaa keessa jiraniif jaalala kennuuf fedha ol aanaan kaate. Dr. Alexander Graham Bellis qabatee jabaatee akka itti fuftu ishee jajjabeesse. Kaayyoo qulqullaa'aa kanaafis maallaqa walitti guuruu eegalte. Yeroo gabaabaa keessatti horii guddaa sassaabuu dandeesse. Haaluma kanaan otoo jirtuu kolleejjii seentee barnoota ishee barachuuf kutannoo qabdu maatii isheetti himte. Barnoota kolleejjii xumurtee digirii koo fudhadhee namoonni qaama miidhamtootaa ta'anii akka koo dhaga'uu, arguu fi dubbachuu hin dandeenye Ameerikaa fi guutummaa addunyaa irra jiraatan akkuma nama fayyaa kamuu barachuu akka isaan danda'an agarsiisuun barbaada jettee kutannoon adda ture. Namoonni akka ishee ta'an kanaan dura waan isaaniin hojjetiin hojjechuu akka isheen dandeessu amanuu baatanis maatiin ishee gufuu itti ta'uu waan hin barbaanneef qofaa ishees heeyyamaan hiriyoonni ishee garuu waan kun wanta hin yaalamne akka ta'e itti himanii yaada ishee akka jijjiirtu cimsanii akeekkachiisan. Isheen garuu gorsa karaatti ishee hambisuu danda'u kamiifuu gurra hin laanne. Bu'aa bayii guddaa boodas barnoota kolleejjii xumurtee kolleejjii Raadfiild jedhamurraa qabxii olaanaan eebbifamte. Rakkoo kamuu
ciniinnattee keessa darbuuf ogummaa qabdu turte. Ogummaa kanas amantii dukkana gara ifaatti jijjiiru jettee waamti. Seenaa keessatti dubartii arguu dhagahuu fi dubbachuu hin dandeenye taatee digirii ishee fudhattee ishee jalqabaa taate Helen Keller. Addunyaa kanarra rakkoo inni guddaan ija dhabuu miti, otoo ija qabanii mul'ata dhabuudha kan jettu Helen Keller sana booda humni qabee ishee dhaabuu danda'u hin argamne. Hojiiwwan barreeffamaa ajaa'ibsiifannaa guddaa gonfatan qopheessuu fi galii irraa argatteen qaama miidhamtoota kan deeggaru hojii ishee taasifatte. Qaama miidhamtoonni hedduunis gumaacha Helen Keller irraa fayyadamtoota ta'an. Awustiraaliyaa, Ameerikaa Kibbaa fi Afrikaa irraa naannoftees waa'ee qaama miidhamtootaa dubbachuun hubannoo guddaa uumte. Jaalalli kitaaba qulqulluuf qabdu adda waan tureef guutummaa isaa irra deddeebitee dubbisteetti. Kutaalee addunyaa garaagaraa irras badhaasa gurguddaa badhaafamuu dandeesse. Seenaan sammuu qaba. Addunyaa kana irraa du'aan boqottee waggoota hedduu booda har'a Helen Keller fakkeenya kutannoo taatee yaadatamti. Seenaan ishees namoota abdii kutatan jajjabeessaa fi onnachiisaa jiraachuu isaatti. Itti fufa. Helen Keller.